Mataan si dhukkubuu mannaa dhagaan samii na haa bu'u jedhe. Dhugattiin jaaladha. Haadha tana ani waan itti qiyaasu hin beeku. Odoo haadhaaf salaatanii sujuudu siif waliin ka'uu, odoo du'aaf wal kennanii jiraadhunaaf anaa du'uu, mataan si dhukkubuu mannaa dhagaan samii natti haa bu'uu jechuun aartistiin Buleessi Shantam Shubbisaa tibba tokko turtii OBS waliin taasisaniin dubbachuuf obsa dhabanii imimmaan haqatu. Haadha hiika jaalala dhugaa. Guyyaan haadholii akka addunyaatti kabajamaa jira. Guyyaan haadholii guyyaa addaati. Miira jechootaan ibsuun hin yaadamnee fi imimmaan galateeffannaa keessatti cobee dhangala'uun guyyaa namoonni sagalee jaalalaa dhageessisanidha. Gatiin haadholiin Itoophiyaa ilmaan isaaniif kaffalan ammoo dachaadhaan qabsoo jireenyaa ulfaataa wareegama hanga lubbuu fi gidiraa walirraa hin cinneen kan guutamedha. Haadholiin Itoophiyaa gootota badhaasni maluuf madaaliyaa mormatti hin jirre, loltoota meeshaa waraanaa hin qabne, jabinaaf tooftaa isaaniif kan golli nama hundumaa ragaa baatuu fi isaan hiika jaalala dhugaatii. Aayyotoo gudee aayyotoo aayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa naaf ergaramtee halkaniif guyyaa galata kan kee galchuu miti an himee fixuu yooman danda'a jechuun walaloon yeedaloon midhaakfame toora galuus garaa nama hanqata. Yoo abbaa carraa taatee waaqni umurii haadha keessiif dheeressee dugdi qoraansi baatee har'a haa foorfatu nuyi as dhaqqabnee aayyoo homaan taatu amtuu nus hin argin aayyoon afeerraa kee haa taatuu fi tarii yoo lubbuun hin jiraannes haadha dhabuu mannaa haadha dhabduu wayyaa akkuma mammaaksaan jedhamu gatiin haadhaa guddaa ta'uu beekuun jaalallee aayyoo du'a garasitti ta'u hubachuun kadhataan yaadachaa dabarsii. Addunyaa guutuutti haadholiin kamuu ilmaan isaaniif gatii kamuu hanga lubbuutti kaffaluun jaalala daangaa hin qabneen beekamu. Addumaan haadholiin Itoophiyaa ammoo rakkoo danuu dandamachaa gatii guddaa kaffalaa itti gaafatamummaa guddaadhaan ilmaan isaanii guddifatu. Haadholii meeqatu ilmaan isaaniif jecha dabaree qorraa fi aduun aanamaa kan ilmaan isaanii nyaachisanii marrummaan duwwaa rafanoo eelaa dhukkubbii isaanii daa'imman arguudhaan akka humni hin buuneef dukkana keessatti kan boo'an agamilaata. Dhukkubbii isaanii seequun madaa keessos kolfaan dhoksuun gammachuu maatii isaaniif kan jiraatan kumaatama. Yaa Rabbii yoo si biraa gidiraan qe'ee keenyatti dhufuu qaba ta'e anaaf haa dhufu. Ijoollee koo naaf eegi. Duuti balbala keenyarra yoo jiraate na haa waamu malee ilmaan koo millatiini. Dhugaa yoo dubbanne kadhata akkanaa haadha malee eenyutu waaqayyoon kadhachuu danda'a. Wayi garaa haadhaa jaalala daangaa hin qabne. Jaalalli keen dhumuu mi'ooftuu akka dammaa aayyoo koo harmee koo si caala hundumaan kan weellifameefis dhugumaan jaalalli haadhaa hundarra waan caaluufi miidhamni ulfaataan haadha dhukkubsuuf humna qabu dachee kanarra yoo jiraate miidhaa ilmaan ishee qofa. Tarii taajjabdeettam haati gidiraa ulfaataa qormaata jireenyaa kamiinuu obsaan dandamattu mucaan ishee nagaadhaan gara manaa akka deebi'u osoo abdattu yoo jalaa barfatee akka of gootu dhabdi. Kan ilmoo ishee awwaallattees yookaan duuti jechuudhaaf jirti jechuuf hin duune guggubachaa aadaa hafti. Kun jaalala haadhaa homaanuu hin madaalamneedha. Mee guyyaa kana dhaabbadhuutii of gaafadhu. Kabaja malu haadha keef kenniteetta. Jireenya kee keessatti hiika guddaa akka qabdu itti himtee beekta. Guyyaan kun kan keeti itti fayyadamii jaalala qabduuf mul'isii ofitti ishee qabadhu badii keef dhiifama gaafadhu waa maraafuu ishee galateeffadhu fagoo jiraannaan bilbilii fi yoo dirqama sitti ta'e boo'ii osoo isheen si cinaa jirtuu jaalladhu yoo isheen tasa osoo ati hin yaadiin akka hin deebinetti si biraa deemte wanti tokkollee lammata bakka duwwaatti hafe sana siif bu'uu hin danda'u. Kanaaf yoo fagoo jiraatte akkas jedhi. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduun dhiifni haadha koo maalan godha garuu fageenya taammaatu nagaan taa'ii yoo bakka jirturraa deemtee guyyaa kana haadha kee waliin dabarsuuf karoora qabaattees weelluun Kadir Ahmad harmee koo si yaadeeraa aayyoo koo si yaadeeraa oolmaa kee sin daganneanii gara kee fiigaan jira haadha koo si yaadeeraa jettu milkiidhaan daandii keerra si geggeessitu. Hordoftoonni miidiyaa hawaasaa OBN guyyaa kana akkamitti yaadachaa jirtu miira keessan barreessaa.